biyya kanaatti seenaan ashaaraa magariisaa waggoota 5 waggoota 6 gara booddeetti nu deebisa. Kanaan dura biyyi kun biyya baay'ee magariitu, biyya dadistuu turte, uffisi bosona ishees baay'ee guddaa kan turte. Haa ta'u malee gidduutti uumamni kun uumama kunuunsuu dadhabuudhaani qabiyyeen bosona biyya kanaa baay'ee gadi bu'ee sanarraa kan ka'es rakkoowwan gogiinsaa fi beela garaa garaatu biyya kana mudate. Sana jijjiiruudhaaf rakkoo kana kan uumes harkuma namaati. Rakkoo harka keenyaan uumne kan amma harkuma keenyaan deebinee ofirraa kaasna kan jedhuuni labsiin ashaaraa magariisaa karaa muummicha ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed labsame. Sana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti adda durummaadhaan fudhachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa hojii ashaaraa magariisaa hojii guddaa, hojii dhaloota itti fufsiisu, hojii lubbuu qabeeyyii itti fufsiisu jedhee fudhate sararratti hundaa'uudhaan hojii kana itti fufee jechuudha. Dhaabbii ashaaraa magariisaatiin biyya keenya keessatti seenaan guddaan dalagameera. Akka addunyaattis Itoophiyaan biyya bosona dhaabaa jirtu, biyya biqilaa dhaabaa jirtu, biyya dhaloota itti fufsiisaa jirtu jedhamteeti kan isheen maqaa dhahamuu eegalte. Sanaanis beekamtiin garaa garaa biyya keenyaaf kennamaa ture jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis hojiin kun akkamitti hojjetamuu qaba kan jedhamuun gadi taa'ee damaratamee booda bal'inaan inisheetiiviin tajaajila lammummaa labsamee sunis seeraan deeggaramee labsiidhaan deeggaramee hojiin tajaajila lammummaa eegalee. Hojiin dhaabbii ashaaraa magariisaas hojii qarshiidhaan yookaan gatii baasnee dhaabnu tun taane hojii tajaajila lammummaadhaan hojjetamu jechuudha. Kanaaf baroota dabarsanii kana keessatti hojii tajaajila lammummaa irratti lammiileen lakkoofsaan hedduu ta'an birriitti yoo tilmaamame birrii hedduu ta'uu kan danda'uu fi baajata biyyaa bara baraan baastu ol kan ta'e hojiin ajaa'ibaa hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaan har'aas guyyaa seena qabeessadha. Akka biyya keenyaatti guyyaa tokkichaan biqiltuu miliyoonii 800 oltu dhaabata. Akka naannoo keenyaatti immoo persentii olaanaa kan biyyaa irratti persentii olaanaa biqilaa miliyoonii 600 olidha kan dhaabbatu jechuudha. Sana guyyaa irraa guutummaa Oromiyaatti uummanni bahee biqilaa dhaabaa jira. Xiqqaa guddaa beekaa olaalaatu hin jenne, dhiiraa dubartii qaama miidhamaa nagaatu hin jenne, namni hundumtiyyuu guyyaa irraa golee Oromiyaa hunda keessatti bahee biqilaa dhaabaa jira. Isa keessaa immoo biiroon kominikeeshinii Oromiyaa tokko jechuudha. Biiroon keenyas waggoota ashaaraa magariisaa labsamee eegalee akka inisheetiivitti qabannee kan jirru biqilaa nyaataadha. Biqilaa nyaataa manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran garaagaraa keessattidha kan dhaabaa jirru. Sunis wantoota kanaan dura hojjetaa turre irraa bu'aa guddaa arganneerra jechuudha. Bu'aa guddaa argannee tajaajila guddaa kennaa jira. Waggoota arfan kanaaf immoo magaalaa Bishooftuutti kan dhaabaa jiru manneen barnootaa garaagaraa keessatti. Guyyaa irraa kanattis akka biiroo keenyaatti biqilaan qophaa'ee biqilaan gosa nyaataa qoftudha jechuudha kan dhaabataa jiru. Kana keessatti hojjettoonni biiroo kominikeeshinii Oromiyaas hojii tajaajila lammummatiin abbummaadhaan hojii kana qabatanii kutannoodhaan halkan ba'anii biqilaa kana dhaabaa kan jiranii kan gara fuulduraattis cimee kan itti fufataa jechuudha. Kana qofaatu hin taane maal inni faayidaan biqilaa kanaa dhaabuun kun maal bu'aa maalii fidee Oromiyaatti yoo jennu dhaabbiin biqilaa dhibbentaan xiqqaa ture yeroo ammaa kana gara dhibbentaa 29tti guddisuu dandeenya jechuudha waliigala akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti. Kun maal agarsiisaa? Kutannoodhaan yoo hojjenne uummanni keenya wal faana yoo hiriire rakkoo keessa ture kamiyyuu keessaa bu'uu akka inni danda'u yoo kutannoo qabaate hongeen biyya keenyatti dhufuu kan hin dandeenye yoo kutannoo qabaannee hojjenne rakkoon garaagaraa nutti dhufuu kan hin dandeenye ta'uusaa ibsee kana hundumaa kan godhe immoo tokkummaa waliigaluu waliin dhaabbachuu uummata keenyaati jechuudha. Kanaaf akka biyyaattis waan hedduu karoorfanneeti kan jirru bara kanas karooruuf danda'uu qabanneeti kan jirru. Bara kana keessattis tokkummaadhaan jabaannee akka biyyaatti akka Oromootti yoo hojjenne rakkoo kamillee keessaa ofiin eeggatuma tokko malee ofiin baanee biyya kana biyya magariitu, biyya badhaatu, biyya keessa jiraatamuuf hawwamu, biyya lammiileen alaallee gara keenyatti galuuf hawwan uumuu kan dandeenyu ta'uusaa ibsuu fi biiroon kominikeeshinii dhugaa dubbachuuf taanaan inisheetiiviin mootummaan labsu akka lafa qabatuuf battala inisheetiiviin labsame irraa eegalee hojii miidiyaa fi kominikeeshinii bal'aa hojjeta.
ajandaawwan gurguddoo naannoo keenya keessatti miidiyaalee garaagaraadhaan tamsa'an kan bocu biiroo kominikeeshinii Oromiyaa kana jechuudha. Kunis aangoo seeraan isaaf kenname bu'uureffatee jechuudha. Kanaaf dhaabbii ashaaraa magariisaa keessattis biiroon kominikeeshinii Oromiyaa inisheetivii kana lafa qabsiisuu keessatti jalqabumaa kaasee ajandaa gochuu keessatti uummata dadammaqsuu keessatti hariiroo mootummaa fi uummataa walitti dhufee hojii kan akka inni galmaan ga'u gochuu keessatti kanaan dura hojjetaa ture ammasii ciminaan hojjetaa jira jechuudha. Kunis gahee hojii isaa keessaa tokko yommuu ta'u gara fuulduraatti hojiiwwan kun irra caalaatti tarsiimoof inisheetivii mootummaan bocu hundumtiyyuu galma akka ga'uuf jabeessa kan hojjetaa jechuudha.